Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti isinis bakkaa fi lafa jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdii guddaan qaba. Ani obboleettiin keessan Waaqayyo haa galatu nagaa kooti. Egaa akkuma beekamu obboleessa keenya abbaa hiyyeessotaa abbaa rakkatootaa nama rakkate bukkee kan hin darbine obboleessa keenya Maastar Abinet namni wallaaltaniin jirtanii jechuudha. Yeroo darbe akkuma beekamu dhukkuba amaadhaaf dhukkuba hin beekamneen qabame naaf kadhadhaa jedheetu kadhannaa keessaniin na bukkee dhaabbadhaa abbootiin harmootiin hundi keessanuu na bukkee dhaabbadhaa kadhannaa keessaniin jedhee biyya keessatti namni kun yaalamaa ture jechuudha. Hundi keenyaa quba qabnaa jechuudha. Biyya keessatti yaalamaa ture amma immoo yaalii biyya keessaa xumureetu biyya bakkeetti yaalii dabalataa yookaan biyya alaatti yaalii dabalataaf guyyaa har'aa kana deemeera jechuudha. Namni kun kutaa fi gandaan otoo nama hin qoodiin amantiin otoo nama hin qoodiin hiyyeessa bukkee nama dhaabachaa ture nama beelee bukkee nama dhaabachaa ture nyaachisaa beela isaa baasaa nama ture nama harmootii rakkatoota fi abbootii rakkatoota nama gargaaraa ture nama dhukkubsatee namoota baay'ee dhukkubsatee dhukkuba hamaadhaan qabamaa ture otoo mucaansaa dhukkubsattuu nama liivirra taa'ee birrii meeqa guuree fi harmee rakkattoota bukkee nama dhaabachaa ture jechuudha. Namni kun nama beekamaa nama jaallatamaa namni xiqqaaf guddaan nama kana jaallatu jechuudha. Maaliif namni kun nama hin qoodu amantiif kutaa jedhes nama hin qoodu nama hundumaa nama rakkate bukkee nama dhaabachaa ture jechuudha. Kanaaf yaalii dabalataa fi gara biyya bakkee deemeera guyyaa har'aa namni kun akkuma kanaan dura naa kadhadhaa jedhee kadhannaa keessaniin bukkee dhaabachaa turte hundi keenya hoo akka amantaa keenyatti ammallee Waaqayyoon isaaf haa kadhannu akka yaalii kana xumuree dhukkuba isaa kana hundumaarraa bilisa ba'ee nagaan maatii isaatti akka galu Waaqayyoon ammayyuu isaaf haa kadhannuun jedha obboloota koo. Ani namni kun nama sammuu qabu akkattiin sammuu qabuusaa akka baay'ee tokko na ajaa'iba. Maaliif jennaan yeroo darbe yeroo dhukkubsate tokko miidiyaa irratti waa tokko dubbatee jira. Innis maali? Ani yoon du'ee jedhe. Ani yoon du'ee qabeenya nani qabu namni kun dhala qaba. Daa'ima qabaa jechuudha. Mana qabaa jechuudha. Qabeenya nani qabu kana gurguraatii hiyyeessota rakkatootaaf gargaaraa wedhe. Namni akkas jedhu ani nagarrama garuu sammuusaa jechuudha. Gargaaraa yoo kana gochuu baatta Waaqayyo sin argaa. Waaqayyo sin argaa jedhee miidiyaa irratti dubbate nama sammuu qabu, nama yaada bishaataa qabu, nama hiyyeessota rakkatoota gargaaru jechuudha. Jaallatu jechuudha namni kun. Sammuu bal'aa qaba dhugaa dubbachuuf. Baay'ee nama jaallatamaa, nama kabajamaa, namni hundi isaa jaallatu jechuudha. Guyyaa har'aa kana yeroo isa geggeessan namoonni isa geggeessan himimmaan isaanii harcaasanii isa geggeessan maaliif namni kun jaallatamaa kabajamaadha jechuudha. Baay'ee nama Waaqayyo akka isa fayyisu abdii guddaa qabna. Akka amantaa keenyatti ammallee isaaf haa kadhannu isa bukkee haa dhaabannu siniin jedha obboloota koo. Namni kun nama biyya keenyaaf ta'u nama hiyyeessota rakkatoota biyya keenyaaf gargaarudha. Waaqayyo akka isa fayyisu ammallee abdii guddaa qabna. Yaalii kana argatee fayyaa isaa guutuu akka maatii isaatti deebi'u Waaqayyoon haa kadhannuu fi Waaqayyos immoo isa haa fayyisu. Egaa nagaan naaf tura. YouTube koo immoo subscribe naa godhaa. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura.